Programni irraan tanaa hedduu nama rifachiisa. Garuu akka ati teessee daawwattee fixattu abdiin qaba. Jawwee raammoo. Raammoon garaa namaa keessatti lakka guddachaa deemtuun jawweetti ni jijjiiramti. Osoo jawwee hin ta'in qixa jawweetti jijjiiramuu dandeessi. Seenaa gabaabduu takkaan isinii hima. Seenaa tana daarektilii nama isii gartee seenaan tun isa biratti tahamtee tunaa odeessee nama caalimaa, nama beekamaa, nama gartee addunyaan guutuun irraa fayyadamtuu doktora keenyaa, sheekha keenyaa, caalima keenyaa, Sheekh Ahmad Tawxiidaa. Sheeyni duba gartee seenaa tana afaan isaarraa hin taa'ee dhageeffadhee intala takka yeroo hunda hoggaa nyaata nyaatte booda bishaan oowwaan qaama dhiqatti. Intalti tun bishaan oowwaan qaama dhiqachaa oolti. Lakka bishaan oowwaan qaama dhiqattuun raammoon garaa isii keessa jirtu tuni guddattee haga gartee mitiraa fi waa dabartu taate ajaa'iba na taate hoggaa akkana jedhan wahuma akkanaa guddoo takka taate la. Akka gartee sheeyni himanitti waan akkanaa guddoo takka taateeti mul'atte dubboo wanni san isii keessaa hoggaa baasan akka waan mitiraa fi wayitti dhiyaattuuti dheerina. Jawwuma jiin gurraattiidha. Afaan akka jawwee qabdi. Coraan isii ammoo akka jawwee sanitti lummuxii osoo hin ta'in coraa lummuxii coraa namaa fakkaatu. Kanaatu isii keessaa bee dheertuu guddoo. Seenaa dhugaati afaan doktora irraa hin dhagee rabbi umrii isaanii adeereessa Sheekh Ahmad Tawxiidaa. Duba gartee arra osoo waa'ee kanaa qorachaa jiru osoo deemuuti waan ajaa'ibaa hedduu irra gahe. Waan ajaa'ibaa insha Allah ijaan viidiyoon isin agarsiisa isinis ni ilaaltan wanni kana wanni gartee sheeyni nuu himuu ture san dubbii haqiiqaa tahuu nama gartee jawwee akkasii garaa keessaa baasan viidiyoon fidees agarsiisa. Walaakin qabla dhalika san duratti viidiyoo tana laayik gootee obboleeyyan keessaniif sheer gootanii afeeruu hin dagatina. Duba daawwattoota fi hordoftoota kiyya akkamiin nama dhalatti raammoon garaa keessaa tuni. Raammoon garaa keessaa akka hedduutti dhalatti. Raammoon garaa keessaa eenaa hedduu qabdi. Eenaa afaanii fi hudduun isiitu qaraatu jira. Afaanii fi duubni isii qaraa. Eenaan takka ammoo tan gartee afaan isiitii fi gamni isii kan boodaa kun wal dhabu afaan baxxee akka koobraatii jira. Hedduu wal dhabdi. Jawweeleen tun ni guddatti. Jawwuma jiin garaa namaa keessatti hoggaa guddatte waan biraatii miti. Jawweeleen tun ni guddatti. Haga gartee namallee ajjeesuu dandeessu takkatti dhiyaattii jechuudha. Okay. Jawwummaan taanu takka ta garaa namaa keessa jirtu takka immoo ta namni garaa isii keessa jiru jaan. Wal dhabdee jechuun fadheeti. Dawaa isiitis akkatti firraa darbuu teessu siifiin hima obboleessa kiyya obboleettiitti hin jedhin. Dawaa raammoo garaa keessaa tan guddattee jawwee jijjiiramtu san itti firraa baasuu teessu siifiin hima insha Allahu ta'ala. Walaakin san duratti mee viidiyoo gabaabduu tarana wajji daawwadhu. San hedduu nama rifachiiste nin beeka. Ammallee viidiyoo biraatiin qabadhee jira viidiyoo san daranii ta'e hedduu nama ajaa'ibsiiftu. Rabbi sittiin godhini osoo akka viidiyoo nama laalisiin jedhu kana taate maal goota. Sanuma durattuu raammoolee garaa keessa jirtu kana yoonii fi firraa dhiite hoo dawaa nuti sitti himnu kanaan. Dawaa nuti sitti himnu kanaan yoo firraa dhiite osoo isin sittiin guddanne. Keessaafuu warri Awurooppaa jirtan bishaan oowwaan dhiqatan irra guddaa. Rabbumaatu nu eegagaa tanaaf malee. Faranjiin bishaan oowwaan hin dhiqattu. Bishaan jiddu jireessaan dhiqatte. Keenya kun kanuma danfaa akka shaayii kanaan dhiqata. Danfaan akka shaayii kun ifeefuu qaama keetii irratti wahii uumaa deemaa jechuudha. Takkaffaa coraa rifeensaa akka inni lallaafatee moluu taatu si godha bishaan oowwaan dhiqattee tuwaalaan firraa massahaa ooluun rifeensa kee kamataaf fixa. Namni akka rifeensi isaa mayiruuf fadhu bishaan
qabbanaa waan dhiqachuu qabaa jechuu akka Hamzaa Shee Jaabir dhaamsatti akka isinii himu jechuu. Duba gartee viidiyoo itti aanu kana meena waliin daawwadhu. Akkuma amma garte kana viidiyoon kun viidiyoo hedduu nama ajaa'ibsiisu anilleen hedduun irraa rifadhe garuu immoo si garsiisu xiyyaaf dhiifama guddaa naa godhi. Duba gartee karaa itti raammoo if keessaa baasan jawzal hindii muka ja'aniinitu jira. Jawzal hindii kana ni daayita. Malaaqaa guddaa tokko fuutaa bishaan oowwatti neeyxaa ni dhuyda jechuudha jawzal hindii kana. Malaaqaa kana hoggaa fuutee majroosh muka ja'aniinitu jira. Majrooshii fi jawzal hindiis walitti neeyxee malaaqaa tokko majrooshii fi jawzal hindii kana walitti neeyxee malaaqaa tokko kubbaayyaa keessatti naqattee gaagoota raammoon garaa kee keessa jirtu hundi ni dhabamti. Gama biraatiin raammoo wanni baasaa garaa ilma namaa keessaa rummaana. Rummaanaatu baasa. Rummaana hoggaa jaan namni garii garii Rummaanuu nuun jaa qoosaa ajaa'ibaati. Rummaana kana ficaa isaa fuuteetiti obboleessa kiyya malaaqaa takka kubbaayyaa keessatti naqattee walitti laayixee ganamuu habba tokko akkasitti dhuydee sa'aa 3 teessee achi booda faxara kee nyaatta. Osoo isa nyaanne sa'aa 3 taa'uu qabdaa jechuu ganam subiin dhuydee. Tanaaf raammoon garaa kee keessa jirtu guutumaan guututti sirraa bahaa deemtii jechuudha.
Viidiyoo tana akka ati irraa gammadde abdiin qaba. Laayikii akka tuyxus abdiin qaba. Obboleeyyan keetiif akka sheer gootus abdiin qaba. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ila liqaa.